dhukkuba namni naaf hin beekne dhukkubsachaan jira. Ani maqaan koo Simboo kanin jedhamu Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee naannoo addaa bakkee Jaamaa yookiin Laga Margaa jedhamtutti dhaladheen guddadhe. Barumsa koos kutaa 1 hanga 8 achumatti baradhe. Ansiidhamna qalbiin koo hiyyoomte waan arguun ol lubbuun jiraatte. Ansiidhamna qalbiin koo hiyyoomte waan arguun ol lubbuun jiraatte. Bara 1960 keessa akkuma Taaddasaa Birruun ilmaan Oromoo barachuu qabu jedhee dubbate maatiin tokko ilmaan Oromoo hundi akka qabeenyaatti dhaalchisanii darbuu kan barbaadan yoo jiraate qubee Haayilee Fiidaan bara 1970 keessa dhalootaaf gumaachedha. Anaafis maatiin koo qabeenya kana na dhaalchisuuf umuriin koo akkuma gaheen mana barnootaa na galchani. Anis barumsa koo kutaa 1 hanga 6 seeraan utuu qayyabachaa jiru maatii kootiin addatti hiriyyaa akka obboleessaatti naaf oolu yeroo hundaa waliin baanee gallu gaammee maqaan isaa Barakat yookiin naannoo keessatti Baarichoo jennee waamnu nan qaban ture. Marree Baarichoo koo waliinis hiriyyummaan obbolummaa keenya turtii booddee kutaa 6 hanga 8 yeroo barannu gara jaalalaatti jijjiiramte. Ba'umsii fi galumsi keenyi kutaa 1 irraa waan jalqabeef namoonni akka obbolaatti malee akka hiriyyummaatti nu shakkani. Jaalalli keenyi garuu barattoota nu waliin baratan maddiitti akka gugee kan bareedduu fi akka bullaallaa kan hawwamtu ture. Barumsa keenya kutaa 8 ministirii xumurrees mana barumsaa Dargee magaalaa Naqqamtee keessatti argamu waliin barachuu eegalle. malee yeroo kanatti dabareen anaa fi Baarichoo koo gargar ta'uu isaatti baay'ee nu yaaddeesse. Anaa fi inni dabaree keenya gara tokkotti gochuuf jijjiirrachuudhaaf yaallus nama isin jijjiiru yoo argattani malee hin danda'amu nuun jedhanii barsiisonni keenyi yeroos nu dhorkani. Anis barbaadeen Baarichoonis barbaadee akka carraa ta'ee Baarichoon barumsa kutaa 9 eegallee ji'a arfaffaa keessa argate. Nutis pireediin sadan dhumee boqonnaatti hanga wal arginuutti illee baay'ee wal hawwina. yeroo boqonnaa daqiiqaa 15 qabnu sanas akka warqeetti kunuunsaa waliin dabarsina. Baarichoon koo barumsa isaattillee baay'ee cimaa, hinumaayyuu maatiin isaa harka qalleeyyii waan ta'aniif yeroo barnoonni hin jirretti ofiifillee hojjetee kan of barsiisu ture. Sababa isaarraa kan ka'e anillee barumsa kootti jijjiirama guddaan qaba. Akkuma koo barataa ta'ee hojjetee waanuma argaturraallee yogguma sanayyuu maatii isaarra darbee anaaf hinnaaf qooda ture. Guyyaa sanbataaf qidaamee manni keenya walirraa fagaatullee anaa fi Baarichoon koo otoo wal argiin hin oollu. Namummaan keenyi adda walirraa waan hin baaneef hiriyoota keenya birattillee bakkuma fedhetti yoo nu argan waliin waan sochoonuuf nama tokko turre. Baarichoon koo yeroo anaan na gorsu jireenyi kun akka inni darbuu fi boqonnaan haaraa anaa fi isii hojjenneetti jijjiiramnu gara fuulduraatti waan nu eeggatuuf nama cimaa ta'uu qabna naan jedha. Anis baay'ee waan isa jaalladhuuf onneen laphee koo isa malee waan hojjettu anatti hin fakkaatu. Anis anaa fi isiin duutillee gargar nun baasu jedheen isaaf nan kakadhan ture. Inni immoo wanti fe'e gargar nu baasuu hin danda'u, duuti garuu eeyyama Waaqayyo waan ta'eef gargar nu baasuu danda'a naan jedha. Ani immoo deebiseen lakkin jedhaan ture. Jaalalli keenyi baay'ee hawwataadha. Kan ijoollummaas waan ta'eef bareedinaa fi haala irratti nun doofne. Bara 2004 kutaa 9ffaa yeroo barannu seemisteera lammaffaa Baarichoon koo gargaaraa konkolaataa yookiin raddaatii ta'ee yeroo boqonnaasaa konkolaataarra hojjeta ture. Haa ta'uutii guyyaa tokko qidaamee fi sanbata magaalaa Finfinnee waan deemuuf maal sii fidee dhufa naan jedhe. Anis waantan barbaadu itti himeen Baarichoon koo magaalaa Finfinnee deeme. Haa ta'uutii sa'aatii muraasa booddee oduu haaraa tokkon dhaga'e. Konkolaataan Baarichoo faa akka galagalee fi namni 3 miidhamee shufeerii fi gargaaraan konkolaataa akka darbani ture. Baarichoo kootiin duutillee gargar nun baasu jedheen ture. Duuti garuu Baarichoo koo fudhattee anaan na hambiste, kadhannaanis na diddee.
egaas maaliin godha onneen jaalalaa koo rarraatee hafte nama lubbuun lafa kanarra hin jirre onnee koo keessa qofaa jiraatu jaalachuu eegalte yeroo hundumaa taa'een isa yaada ofaa koo taa'een ofitti odeessa boo'ichi imimmaan koo bo'ii funyaan koo irratti uummate walakkaa qaama koon akkan jiraachaa jiru natti dhagahame mootummaan jireenya koo hundaa du'a baarichootiin natti dukkanaa'e barumsas seeraan barachuuf humnan dhabe sababa kanaanis barumsa koo kutaa 10 dhabachuu dadhabeen qormaanni maatirikii na jalaa hafe otuu baarichoon koo jiraatee aniin kufun ture sababa kufaatii kootiinis maatiin koo baay'eetti dhagahame barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa akkan jalqabu na gaafatanii ani garuu kanaan booddee barumsa hin barbaadu jedheen isaanii nan dide hiriyoonni koo fi hiriyoonni baarichoo na jajjabeessuu fi wanti kun takkaa ta'uusaa eenyumaaf iyyuu akkan oollee natti yeroo himan anis fedhii malee barumsa teeknikaa barachuun eegalee waggaa tokkoo fi walakkaa teeknika baradheen hiriyoonni koo maaliif biyya alaa deemneen hojjennu jedhanii gaaffii naa dhiyeessaniif anis jireenyi waan na jibbisiisee tole jedheen maatii koo gaafadhe abbaan koo akka ani manaa deemee fuula isaarraa maquun barbaadu anis ergan dhaladhee guyyaa tokkoyyuu haa ta'u manaa bahee buleen beeku abbaan koo na didus dirqisiiseen eeyyamsiise anis piroosesii hundumaa xumureen bara 2009 jalqaba gara Dubaayitti imale. Ijoollee koo oola deemtuu kiyyaa tophee koo ilmoo koo marremaan koo gaadisa koo burii biqiltuu koo. Kanumaanis jireenyi otoo natti hadhaa'uuf hin jibbuu biyya hambaa keessa dalagaan jiru hiriyoota baarichoo keessaa mucaa tokko waliin walitti dhiyaannee innis gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse anis tole jedheen waliin haasa'uu jalqabus garuu jaalala kan jedhamu na keessatti deebi'ee uumamuu dide yeroon isa waliin haasa'u yeroo hundumaa kan natti mul'atu baarichoodha mucaan kun anaaf jaalala guddaa naaf qaba baay'ees na kabaja eenyummaa fi maalummaan koo garuu nama kanaaf tole jedhee jaallachuun na dide otuu homaa na hin balleessinii fi na hin godhiin anis jaalalli keenyi asuma irratti haa dhaabbatu jedheen isarratti cufe innis karaa hiriyoota isaallee deebisee na kadhatus ani garuu tole jechuu hin dandeenye onneen jaalalaa koos balbala cufamte natti taate baarichoo koo malee namni banatee seenuu danda'u hin jiru akkasaa namni gaariin tasuma lafa kanarra hin jiru baay'isee naaf yaada jilbeenfadheen bu'aa ani of sadhabee oola deemaa jigee dhophee kootu cabee booddee ammas sammuu koo amansiiseen nama biraa waliin hiriyaa lammaffaan eegaluuf homaa natti ulfaanne wajjin deemuuf garuu ba'aa natti ta'e kanumaanis hiriyaa koo lammaffaa kanas karaa inni naquun namu hundumaa bilook godheen ofirraa addaan kute homaa walii galee nama tokko waliinuu jiraachuus nan dadhabe ofittis baay'isee aaruu gadduu fi taa'ee boohuun amala koo guyyaa hundaa natti ta'e haaluma kana keessa otoon jiraachaa jiru tarii biyya yoon gale qalbiin koo naaf deebi'aa jedheen hojjedhee waggaa 2 fixeen bara 2010 gara biyyaatti deebi'e jireenyi garuu sanuma ishee kaleessaati hinumaa natti caale magaala keessa yeroon deddeebi'u kan natti argamu bakka anaa fi baarichoon waliin teenyee haasa'aa turredha hafuura kanarraa bahee biyya hambaa jiraachuu naaf fayya jedheen ammas Dubaayitti deebi'een imale ammas hiriyaa gara biraa qabadhus amalli koo naaf hin taane jaalalli koo qulqulluun waan na jalaa du'eef eenyumaan iyyuu jaalachuun dadhabe kanumaanis hiriyoonni koo yeroo na waliin taphatan ati dhiira bifaa fi qabeenyaan jijjiirtaa daldaltuu jaalalaa dheedhanii natti qoosuu jalqabani anis rakkadheen akka nama rakkisaa jiru duuti baarichoo ana qofaa toon taane nama natti dhiyaataa jirullee akka inni miidhaa jiru hubadhe haa ta'u garuu waan tokkoyyuu gochuu hin dandeenye ammas hinuma yaala garuu fala tokkon dhabe jireenyi guyyaa guyyaan deebi'ee anatti dukkanaa'a homaa tokkos barbaadeen keessaa dhabe rabbis gara baarichoo kootti na fudhachuu dide natti garaa hammaate jireenya kana keessaa boo akkan qabu nan amana garuu akkamitti dhukkubsadheera dhukkuba koosinitti madheera namni dhukkubsate dhukkuba isaa yoo himate ni fayya jedhu mitiire isinis oromoo koo na fayyisaa nagaatti simboo Dubaa irraa galatoomaa
Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti isiniif yaa ta'u jecha egaan guyyaa har'aas akkuma beekamu xalayaa obboleettiin keenya Simboo Dubaay irraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'e obboleettiin keenya Simboo xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomi jenna. Egaan akkuma dhaggeeffattanii kaatan xalayaan kun baay'ee kan nama gaddisiisuu fi jireenya obboleettii keenya hanga guyyaa har'aatti illee miidhee kan argamudha. Isheen jalqabaan barumsa ishee eegalte kutaa tokko hanga ja'atti nama maatii fi obboloota ishee caalaa itti dhiyaatu hiriyaa obboleessa keenya Barakat jedhamu maqaa naannootiin Baarichoo jedhamu waliin wal barte. Baarichoo yookiin Barakatiif Waaqayyo lubbuuf iddoo boqonnaa nuuf haa kaa'u jenna. Haaluma kanaanis akka obbolaatti yookiin maatiitti hiriyaa walitti siqxe waliin kutaa ja'affaa booddee jaalala keessa galanii baay'isanii wal jaallatanii maatiin lamaan isaanii harka qalleeyyii ta'anis Baarichoon garuu yeroo boqonnaa isaatti hojii adda addaa magaalaa Naqqamtee keessa hojjechuutiin akkanumallee hojii gargaaraa shufeerii yookiin gargaaraa konkolaataa hojjetaa ture. Yeroo kutaa 9 baratan guyyaa tokko magaalaa Finfinnee deemuu akka Finfinnee deemuu fi maal fidee fi akka dhufu ishee gaafatee isheenis itti himatte. Haa ta'uutii garuu kan nama gaddisiisu Baarichoon akka deemeen achumaan deebi'ee hin dhufne. Lubbuun Baarichoo waamtee anaan naa waammanni jettee obboleettiin keenya komii dhiyeeffatti. Sanaan booddee nama kamiyyuu jaallachuu akka hin dandeenyee fi lapheen jaalalaa ishee akka dukkanaa'e hinumaayyuu irra dabartee namallee miidhaa akkan jiru natti dhagahamaa jira maaloo na gargaaraa jettee obboleettiin keenya Simboon nu gaafatteetti. Egaan isinis yaada jajjabinaa komentii jalatti akka keessanii fi wanta obboleettii keenya utubee jireenya ishee borii gaggeessuu danda'u akka barreessitanii fi abdii guddaan qaba. Maaliif namni tokko qofaa isaatti jireenya isaa utubee jiraachuu hin danda'u, itti ulfaatuu ni danda'a ta'a. Isin immoo yaadni isin maddisiistanii obboleettii keenyatti himtan baay'ee ishee gargaaruu fi jireenya ishee borii qajeelchuu ni danda'a. Kanaaf hadaraa keessan komentii jalatti obboleettii keenyaaf yaada jajjabinaa barreessaa jedha. Obboleettiin keenyis sagaleen kun lakkifamee yoo xiqqaate hanga ji'a lamaatti komentii kee akka deemtee dubbistu deebiseen si gaafadha. Maaliif yoo jettan wantoonni akkasii jireenya keenya keessatti yoo nu mudatan dafanii nu keessaa ba'uu hin danda'ani. Kanaaf immoo qoricha guyyaa guyyaatiin fudhachuutu nama barbaachisa. Dhuguma garuu fayyuun ni danda'ama. Egaan yeroo tokko tokko akka tasaa ta'ee namoota nu maddiitii hin dhabna. Kun hojii Waaqayyooti. Waan tokko guyyuu gochuu hin dandeenyu keessumaa lubbuu irratti yoo ta'e nuyi hin jiraanna malee yoom akka duunuu fi maal akka taanu umurii keenya har'aa irratti illee sekendii tokko daballee dubbachuu hin dandeenyu. Kanaaf gabaabumatti harki keenya harka Waaqarraa jira. Hanga jiraannutti garuu gaarii fi wanta namatti tolu hojjennee otoo duuneen jedha. Hedduun keenya jireenya akkasii nama naasisan kan mudateeru beekamaadha. Keessumaa yeroo dhiyootti an wanta na mudate waan yaadadhu magaala keenya keessa sooressi baay'ee beekamaa ta'e tokko yoo xiqqaate baankii Awwaash irraa miliyoona 18 qaba jedhamee kan badhaafame ganama lubbuun isaa baatee gurri keenya dhagahe baay'ee nu naasise, amanuufillee nu rakkise. Namni nuti kaleessadha fayyaadha jennee waliin jiraachaa haasa'aa turre akka kanaatti dhabame. Waaqayyo waan godheef isatu beeka. Nuyi warra lafa kanarra jirruuf garuu barumsa guddaadha. Qabeenyi horanne wanti nuti namarratti dabarre eessa yoo akka nu geessisne kan nu barsiisudha. Obboleettii keenyaaf yaadni ani jedhu yookiin yaadni ani qabu yoo jiraate keessa gabaabumatti namoonni gaariin addunyaa kanarratti uumaman lubbuun isaanii daftee boqonnaadhaaf ni waamamti. Kunis gadi fageenyaan hojii Waaqayyoo beekuu dadhabnus akka kootti garuu akka isaan bor cubbuu hin hojjenne qulqullummaadhaan isa waliin jiraatan natti fakkaata. Akka kanaattis nan amana. Atis kana beeki guyyaa waamicha keenyaa hundi keenyiyyuu hin dabarra. Qabeenya hedduu horanneerra ta'a. Wantoota nama gammachiisan hedduu hojjenneerra ni ta'a. Garuu lubbuun keenya hin dabarre. Dabaruu ishee kana hubannee seenaan jireenyaa kaleessa nuti dabarsine atis kaleessa dabarsite boriif hunduma keenyaaf barumsa. Hinduuna yoo duune garuu waan gaarii haa hojjennu. Ati akka hiriyyaan kee sun si jaallatu nama kanaan booddee jireenya kee keessatti dhufu jaalladhu. Hiriyyaan keesiif barumsa siif haa ta'u. Akkuma ati jette bor yaada jette atis nama waliin jiraattu yookiin jireenya kee keessatti dhufuuf yaalu ofitti qabeetii bor jiraadhu. Namni har'a dhiisee bor jiraachuu jalqabu nama hundumaarraatiin ol aalee ni yaada. Sammuun kunis sammuu bilchaate jedhama. Akka har'aatti ilaallee namatti garaa jabaanna taanaan akka har'aatti ilaallee guyyaan hin bari'u seenee namatti murteessina taanaan nuufillee guyyaan namaa gadi taanee nama kadhannu jira. Kanaaf guyyaa kana hiika akka argannu har'a bareechinee boriif haa
jiraannu jedha. Wanta kaleessa ta'eef uumameerraa barnoota guddaa argachuu qabna. Dhalli namaa fagootuu hin deebiin bineensa, horii, ilbiisa fi wantoota adda addaa isa waliin jiraatan irraa akka barachuu qabudha kan dubbatamu. Atis ta'ee obboloonni koo gara biraa seenaan kun hunduma keenyaaf barnoota gaarii nuuf haa ta'u isiniin jedha. Gaddi kee gadda hunduma keenyaati. Waaqayyo obboleessa keenyaaf boqonnaa haa kennu. Nu immoo amma lafa kanarra jirra. Isaan samiirra jiran jaalalaan waan waliin jiraachaa jiraniif nuyis lafa kanarratti jaalalaan otoo waliin miidhiin haa jiraannuun dhaamsa koosa dhumaati. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor xalayaa obboleettii keenya har'aarraa hedduu akka barattanii fi ta'iin jireenyaa otoo nuti hin beekin nurratti uumamuu akka danda'u akka hubattan abdii guddaan qaba. Yaada keessan obboleettii keenyaaf laachuun dagatiina isiniin jecha namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufsiniin jecha Oromiyaatu Yuunifoor guyyaa guyyaatiin qophii haala armaan olitti dhageessan isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee seenaa jireenyaa mudannoo isin qunname nuuf qooduu dandeessiniin jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun kan ani isinii waliin ture Gammachiis Tashoomeen jedhama. Guyyaa borii qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatooma. Ijoollee koo oola deemtuu kiyyaa tophee koo ilmoo koo marree maan koo gaadisa koo borii.